Nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee kam jirtu nagaa keessanii nuyi nagaadha galata waaqayyoo har'ammoo nama badee jedhe tokkoon isiniif dhufe viidiyoo kana laayik sheer godhaayi nama kana namni baay'een hin beektu jedhee yaada warroonni har'a mana halamtuuf dhuftan immoo maatii ta'uu hin dagatinaayi warroonni maatii naa taatanii jirtan immoo jajjabeessuu keessan ittuma fufaa isiniin jedha galatoomaa jecha. Egaa walirraa bannee jirra. Anis xiqqoo ishii dullumarra waan hin jiruuf waan ta'eef nan dulloome ilaala kana qaana godhee jira. Dullumni kiyyaa kanuma qaana godhe. Kuniin akkana inni jedhe ruuziin arabaa saniin akkana bokoksee sanas deebisee Itoophiyaani. Yaa uumaa miti isiniin jechaa isiniin jedha. Akkasi baga nagaan jiraattan. Welka anaa dhufuu siin jedheen jira. Obboleessa kiyya fiqee. Namoonni baay'een hin beektu mucaa kana jechaadha. Kolfuudhaan beekama. Kolfuudhaan beekama. Nagaa gaafa dubaabaa akka sooressaa firraa kafaltu. Akkam jirtu nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota yuutuubii alamii nagaan siniif haa baay'atu. Akkami nagaa keessanii jirtu baga jiraattan. Kunoo laal haala adda addaatiin barumsa xumuree maatii bira galeen jira. Amma immoo maatii biraa baadiyyaa tureen gara magaalaatti deebi'een kun amma alamii biraan jira. Nagaan siniif haa baay'atu. Magaalaa miti barkiyya kana hin argu bee. Magaalaadhaan jedhamu garuu magaalaadhuma. Magaalaadhuma. Maal kutaa magaalaa jala jira waan ta'eef. Finfinnee jala waan jiruufi kanaaf immoo siniin jechuu barbaada. Innaa fiqeen akkuma gaarii biyya turee dhufee furdattee turte yoo waan ta'eeti bakka ummaa kee bira waan turteefi. Nuyi maaf akkasitti uqqannere? Ara aannan cafaqa waan adda akkasii kana fayyadamaa turre. Maazerii bira. Asitti xiqqoo ishii beektu ka hoyi sitti baay'atas bilbila sitti baay'atan jire. Asitti waan tokko. Waan tokko chiikota wajjin haasa'u kana jira. Achitti biyyatti hin jiru jechaadha waan akkasii. Maazerii faazerii bira waan jiraniifu ijoollee qunxuuxaadhaan guddateedhaan dubara qunxuuxu malee dhiira qunxuuxu. Anis qunxuuxameera. Dhugaa xiqqoo na qunxuuxa dhiiru. Lakki dhiira yoo qunxuuxa hin affaradhani. Kunooree affaraan jira miti hiriyaaniyyuu. Kanaafuu hin affara waan ta'eef hin qunxuuxan jedhanii dubara yoo ta'e immoo akka ishiin affartuuf jecha hin qunxuuxu. Akkas fiqee koo'ii baga nagaadhaan dhufte asheeta boqqolloo naaf fidee dhufe jechaadha. Ilaa asheeta boqqolloo biyyaa naan arra yoo ta'an akkanaa hin jiru. Garuu asis hima jira akka kan biyyaa sanatti hin mi'aawu. Achi asheeta beeqilaa jedhee asheeta boqqolloo jedhee oomuluu isaa yooma waaddii isaa waan torbee lamaarraa dhukkeedhuma kaafne kunoo isiniin jenna. Hin nyaanne hin dhunna akkana fiqee galatoomi siin jedheen jira mucaan koo hin burranne garuu akka mucaa qabuun beektamu akkamittiin asheeta naaf fiddee dhufte. Ayi nan beekamu. Maal eewsitti mi? Eewsitti mi? Illee silaa eewsitti nimni eewsitti mi? Ayi ani beekee osoo hin taane akkasumatti birraadha asheeta jiradheen fidee dhufe malee beekee miti. Mataatti baatee dhufe jiru. Mataatti ilaal mataa soddoman baatee dhufe. Asirratti kanarratti baatee. Asirratti. Amma na bira ga'utti ilaa dafqi kana. Saggoo koorratti baatee. Haadha manaa isaa argatte jechaan ani hin beeku jechaadha. Tokkoffaadha mucaasa. Rabbumatu laataaf ka rabbumatu kennaa godhee na kennaafisa. Eebba guddaadha. Waan gaarummaa jechaa waan nama hirgamuu jechaan waan namaaf godhuu jechaan waan namni tokko garaatti yaad kajeelee ofiisaatiif beeka asirraa irraa dubbata ta'uu hin beeku. Akkanumatti sitti hafuuf garuu dhiironni tokko gaafa dargaggummaa qaban qajeelummaa qabu. Gaafa immoo bakka ishee daaritti dhufanii yookaan dhala tokko wajjin godhatan maal godhu seete? Hin sissinnaa'u. Amma fakkeenyaaf kan dura yeroo jaalala keessa jira yookaan yeroo walitti hin dabalamin giiftii kiyyaa giiftii maal lubbuu jettu miti ree? Lubbuu koo saree koo buchoo koo maanishoo koo wanni yaade wanni gadi hin buune hin jiru. Isa jettan gaafa immoo walitti dhuftan maaltu jira seete? Dhiirota tokko irraa waan argechaadha. Gaafa walitti dhuftanii durbi ati jaalattu sun gaafa irraa sana baay'ee bareeddi. Gaafa immoo sitti dabalamte yookiin ikoonoomii jireenyaatu gadi ishii qabaa bakka bifti ishii sun maal taaseeti?
zalaqachuu danda'a jechaadha. Kun akka nama laalanii ruuzii arabaa nyaadhee bokokee galee gaafa ruuziin arabaa sun nama immoo xolloo gaheera akkasitti xolloguu danda'a. Gaaf sana dirqama maal gochuu qabda siitee jaallachuu qabda. Akkuma irraatti lubbuu nan jaalladhaani waaqayyotu kennaa godhee naa laata waan ta'eef jaallachuun dirqama qaba. Akkasumatti siyaa fullaasuuf siin jedha. Akka warra dura lubbuu koodee too booda immoo maalii koodha sirba wayii jira garuullee yaadadhu malee. Warra durii kana jechaadha dura maalii koodhaa booda maalii koodhaan jedhan tokko jechaadha. Dubartiin gaafa deesse gaaf tokkicha deesse maal godhu qibaaxii duraa sana waan ofirraa nyottuuf injijjiiramti jechaadha. Qibaaxii duraa. Garuu immoo qabannaa too shinaan eessa dhaqaa? Isitti dhagaa ikoonoomii jireenyaatu. Haalatu harcaasuu danda'a. Sitti dabalamnaan namni tokko harca'uu danda'a maal? Immoo fakkeenyaaf immoo jira mitiree wanta waan jiru jira waan ta'eef kan akkasii siin jedha. Akkasii siin jenna hordoftoota chaanaalii kiyyaa fi qeen kinoo dhufee jira. Anaa dhufuu jennee simannee jirra. Baga nagaan dhuftee akkas biyya akkuma gaarii ture mitire. Ara biyyi baay'ee bareeda ture. Biyyi bareeda baadiyyaa ture. Baadiyyaa shawaa ture. Amboo jalaa jaldu shukutee. Eessa jiraachaa turte? Shukutee jiraachaa ture. Fataa hidhee kun achitti ummaa isaa biratti innaa baqa zanaa hidhee gale jechaadha. Akkasiin jechuu barbaanna waan nu dhaggeeffattanii fi galatoomaa asheetallee fixeen jira. As mul'isuutti jechaadha. Kanaaf yeroo gaarii turtii gaarii nu qabaadhaa. Baay'ee sin jaalanna baay'ee sin kabajnaa waan nu dhaggeeffattanii fi viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti baay'ee turtii gaarii. Ciao Rinka. Ciao ciao. Nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu. Ciao 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 ciao.